جالتمو ملي جالتين بيكو كان عندورا إبن ما جالتي أمري فيونا نرقادرا جالتمو دين جالتين كنونو من كرارا إيقا غاني ترقو كاكابين نرقادرا وامرا نهنا رفتو مالو يا بچكاك يا بريدا كشي تبرا نهنا رفتو مالو ستنا مراتي كوان ردوير سرا أشما أركفوني أنا ولستو مرجتو ورقرانجي أمان كيساني أنا كون تلفزيون أو بي سي في channel يوتيوب كوكيت انترتينمنت دين كان اسمي دياتو كوكيت شو أكم جرتن أعرفنو أكم غرتنتي خيسوما انتي يتعرى خيسوما برانا أفان أورومو فرنجي في أفريقيا في أمة أفان أورومو تدبجست تا أكنو ديسو ديجا إدو نغافة ترتن أرتست مرقرتو ورقنا مرقدين بغنا غاندفت هاي بغنا غاندفت أردون قمت كرتو ummanni margituun biyyaaba ufin keeruga margituun deessitu malee anu biyyu manjiraysan jala bedari ana badu gees dhabe margituun deessitu malee marge kan jirra galat ana ajaiba fidde ayye akam jirra galat hayya me margituun aysa dalat magala ambo garagaggala ambo garagaggala lafat garagaggala abo ambon tun akkam isa ummata jijjiba ijoollee ajaa'iban nu qonnaa jirti ammayyuu dhufaa jiru ammalas boodaas nu dhufaa jira nu boodas baay'ee ijoollee baay'ee ciccimoo dhufaa jira tole margee teenyee waa'ee sirba kee aboon boleetti ajaa'iba fidaa jira afaan oromoo alatti biitti guutuun akka dubbattu goote san booda afrikaanota afranjoota hunda aboon boleetti jechaa jiran maaltu si dhaga'ama gammachuu guddaan natti dhaga'ama yaadni koos kan caalaa hojjechuudha hojiin kun ni duras bareedaa kanis bareedaa ta'e uummata koo biratti ga'e uummanni koos jaalatee jira hedduu gammadeen jira klipii koo kanattis garuu hangam ta'e lafaati akkana ta'u isallee dubbachuun faataadha itti dhamaayira anis klipicha akka guddatu klipiin keenya akka guddatu waan fedhuufi ani itti dhamaayira je'ee sin dubbadhu kilipichi sin dubbatas kilipichi nuni dhugaa rabbi afaan oromollee haga tokko jiru ofeetii yaada muuziqaan tokko hojjetamu addunyaadhaaf muuziqaan afaan addunyaatti kaju hojiidhaan nu garsiifti kamanumaan galatu dhugaa afaan kanaaf warra tajaajila guddaa kana keessaa akkasii mee obomboleettiin dhageeffannee hedduu nutti tole akkami siifi bajigaa hedduu maaltu uumame bajigaa maal ta'eettan bajigaa hedduu rakkistee bajigaa akkuma kilipicha irratti argitaniiti sanuma akkasuma akkuma ilaaltanii sana irratti ni rakkistee barmucaa waan hin jaaladheef immoo waan hin godhus hin qabu galuuf dide karaatti galuun itti himaan ture huccuus jaboo bira deddeebite hodhachuudha huccuu bareedaas na hojjete akkuma argitu sanattis ati huccuu fi miti barka deddeebi'u jirti habira maali humnaa si bite eddeeni bar maaliif bakka jaalalli galuu fi waan didee akka gara kiyyaatti akka dhufuuf waan gochuu qabu humna tole margee teenye mee sirbe kun keessaa uummas jaalala kana yeroo ijoollummaa toggaa gara dardaruma nama hedduu seenaa kana keessa dabree jira wanna kun dhugatti duraan sirra ga'e waan ga'e ga'ullee otoo hin ga'in akkasumaan yaaduma artiidhuma keenya keessatti waan jiruuf gara artiitti finnee waan mul'isnu uummata biratti mul'isne malee gara kiyyaatti waan dhufeellee hin jiru. Tole waloo sana eenyu si barreesse? Yoosan Geetaa. Yoosan waan ajaa'ibaati hojii ciccimaa hojjetaa jira. Daaraktii eenyu si godhe? Leencuu Fiqiru. Mee kilippii tana bakka filachuudhaaf wanna hangam keessa rakkise garuu?
amati guddaatu nutti agarsiisee kilippii sana lokeeshinii sana barbaacha dura biyya bira deemnee lokeeshinii ilaallee biyyoota baay'ee deemnee ilaallee kun akka hin taane jedheeti leencoon iddoo baay'ee nutti agarsiise. Lokeeshinii sun akka argitan sanatti immoo akka bareedu gooneeti akka uummata biratti akka ga'u goosneeti waan bareedaa kana nu dhiyeessee jechuudha leencoon. Bakka filachuu irratti dhugaa akkam baraminitti atis diraamaatikiin ati argisiiste akkaataa kilippii sana irratti namni jaalatu akkam ta'a jiru sirrumaan nu garsiifte numa bar namni barana wannan ta'in jiru kara jaalalaa seenuu jiru mee durarratti sirba kana booda asittis nu agarsiifte akkanumatti adda deemuun hin jiru har'a as dhuftee mee amma takka ni afeerra naa jibee sagalee. Jaalatamu malee jaaladhaan hin beeku kanaan dura dhibeen nama jaalate amma reefu yoonan argaa jira. Jaalatamu dideen jaaladheen kunoonuman karaara egaa gahaanii targuu qaqqabeen argaa jira waa maraa. Na hina rifadhu maaloo yoo bachigaa kiyya bareeda akka ishee tabirraa. Na hina rifadhu maaloo sitti nama raachee qabaanna dadhabeera sirraa. Yakkatalee koo sittaan jama'iira jaalala keetti sitti maraadhee badee qabaanna dadhabeera sirraa. Badee qabaanna dadhabeera sirraa. Badee qabaanna dadhabeera sirraa. Kumatti barana badee qabaan si dadhabe mee kilippii isii tana daawwanna. Jaalatamu malee jaaladhaan hin beeku kanaan dura dhibee nama jaalate amma reefu yoonan argaa jira. Jaalatamu dideen jaaladhee kunoonuman karaara egaa gahaanii targuu qaqqabeen argaa jira waa maraa. Na hina rifadhu maaloo yaa bachigaa kiyya bareeda akka ishee tabirraa. Na hina rifadhu maaloo sitti nama raachee qabaanna dadhabeera sirraa. Na hina rifadhu maaloo yaa bachigaa kiyya bareeda akka ishee tabirraa. Na hina rifadhu maaloo sitti nama raachee qabaanna dadhabeera sirraa. Badee 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 qabaanna dadhabeera sirraa. Ansi safu jede ya
natti moggaasisee maqaan hin qabne akka dhabeetti. Nagachiisiseera safuu durba dumpistana ba'eetti. Obomboleetti diidanuu nama bitaa hin dimokiraata ugadaatti. هيا مرقدين أبو سلبا جايباتي برنتو وان براخي سكل نتو كمان وانا كمان سودا دبي مرقدين وغانا مقلتهم فتوك أبو في قماتش أفان كنا في عادات هناف وودا تكلم خيزين وغان كومنتو تخيل سندل على أفريقانو أو بوباليتي رياكشني أرجين رياكشني جدا كوني هنقم سربك يدرك إسيسة إنسان سرب إسيسة كذاك أرتين وبنات أبيج. إيه لقاء. تولي ما أرتي في مرقة كم ودد دفن تروح. أكثر نتيجة في باندي دورا باندي هورامبو كيسان جالكابي هيرو تانكو تارتي كنا كيسا أكنغالو نتاسيساني باندي هورامبو كيسا وقاتوكو caalanu jenne waggaa tokko hojjedheen gara baandii sabbataa yoo dhufe achumarraan baandii sabbataa yoo keessan sun hojjedhu sirba gosa duraan dalagee jechuudha. Horaamboo keessaa kam hojjette waggaa meeqa? Waggaa tokko. Amboomatti moo? Amboo. Magaaluma Ambootti. Achuma Horaamboo. Amma hojjettu aadaa fi turizimii sabbataati? Sabbataa. Amma achi qaxaramtee hojjette. Baandii keessaa hangam si fayyadame? Baandii keessa hojjechuun maal bu'aa si buusa? Baandiin baay'ee nama fayyada. Tireeningiis yoo ta'e hojiiloota jiran hundu hojiin qabu hundayyuu achitti hojjechuudhaaf na fayyada. Baandiin baay'ee nuuf murteessaadha. Nu fayyada. Si fayyadee jira jechuudha baandii keessa hojjechuun. Mee margeetiin habaraa sirba kee kan amma haaraa kan hagalaffaati teetirraan argachuun jira. Hagalaffa'een immoo argadheera. Miliyoonarra taate jira. Amma tokko miliyoona dhabee baay'een argadhe malee uummata koo akkana naa caalanii qarshii caala uummata kootti gara koo dhufuun isaanii anaaf waan guddaadha. Jaalala uummataa argatte. Uummanni akka gaarii. Itti naa ibsi. Miliyoonni kee guddaan uummata. Uummata kooti. Uummata koo argatte. Dhugaa dubbachuudhaaf kilippii ta'e tana uummata jaalala guddaarraa argatte. Uummanni kaa kabajamtoota daawwattoota keenya nuti hoo maal goone hajuu gaafii teenya. Uciyyoontiin hanga dandeettii isiitti laffaatii isiitiin dandeettii isiin oo agarsiifti. Nuti hoo akka uummataan maal goone kunis gaafii uummata hundaatti. Akkasumatti diyaaspooroonni warri ala jirtan margee nuu dhiyeessitu malee warri jechaa turtan margee badhaasuudha qabna barbaanna warri jettan nu gaafachaa turtan ni jirtan kallattumaan kara margeetiinis qunnamuu dandeessan gara keenyaanis yoo nu qunnamtan margee walitti isin finnaa jechuudha. Margeetiin mee karaa kilippii ka duraa deemina. Kilippiin duraatis si jalaan seenaa. Bareeda barjala seenuun sunis. Sirbi bareeda bara. Seenaa sirba saniidhaan. Sirba sana hojjechuudhaaf duras yoo santu weellisaa yoo san geetaa wantu na hojjetee isa duras hojjechuudhaaf waggaa 3-4 na harkatti tureera hojjechuudhaaf. Erga istiidiyoo biraa hojjedheetanii kan hin taane ta'eetti dinqoo biraa akka hojjennu taasisneef. Dinqoo saasumaan galateeffachuu barbaada. Kaffaltii maleetiin na hojjeteenis yoo sanis akkasumas innis kaffaltii maleen akkan hojjedhu waan barbaadanis fedhii waan qabanis akkan hojjedhu na taasisanii kilippii koos akka hojjedhu uummata tokko biraan gahe. Waraabbiinis yoora? Waraabbii direct kan godhe Biruu Girmaati production kan qabate isadha. Isatu waraabsise. Waraabbisaa isa waraabdan? Asuma sabbata keessa. Sabbata waraabdan. Meetii lagaa sirba sanis irraa nu jiitti. Daaliyabe dabe natti firfirsee dabe dashee dashko di filee dabe qalbii na hati na hin dhabbe
Komme 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 ya birbirsa ko komme ya tokkicha ko komme si jalalita komme malo si jalalita komme leenca caale gootummaa kee booji'ee onneen nasaame jijjiigsa jigaa rifeensa malli maali si gabroome leenca caale gootummaa kee booji'ee onneen nasaame jijjiigsa jigaa rifeensa malli maali si gabroome. Bar jaalala akka ibsu dura beektaa maali? Jaalala akka gaarii. Bejireenyi kee kadhibaa ka jaalala maal fakkaata? Kan jaalalli si dhugaati. Kilipoota jiran keessaa tokko miti. Isa duraa irratti kan jiru abbaa manaa kooti. Abbaa mana keetii kan kilibbisu irratti modeela teessoo jedhan hojjetu. Tola eenyu jaama? Kumaa Gabbisaa. Kumaa Gabbisaa abbaa mana keetii. Isa faana kan dalageedha. Akkas fakkaata. Mee isa kumaa lakkuma wal bartaan? Kumaa wajjin yeroo ijoollummaatti wal barree. Iraakii ka ijoollummaatti? Baandii Horaamboo keessatti hojjedhu achitti wal barree. Waggaa 5 hirummaatiin wajjin turreetti amma immoo gaafa mana godhannu immoo waggaa 4 taane. Amma jireenyi kee waan booda moo sabbata? Odduma lamatti. Gaafa hojii nan dhufa garuu amboo wajjin jira. Manni kee amboo? Wajjin jira. Gaafa hojii asuma jira. Maatiin hoo? Maatiin amboo. Ijoollee? Ijoollee sabba? Daa'ima tokko hin qaba. Ijoollee baratu. Daa'ima tokko hin qaba. Eenyu maqaan isii? Naaf ta'e Kumaa. Naaf ta'e Kumaa. Waggaa meeqa? Waggaa 3. Haadha ilmoota akkaati jechuun bargeen. Mee margeetiin amma maal irra jirta? Amma albama qopheessaa tan jira. Guutuu albama nuu kennuuf? Hojiilee namoonni naa kennanis jiru, kennus fedhii waan qaban namoonni jiranis jiru. Naa kennanis iddoo kanan seenis jira. Achi keessaa juriin albamatti intini godhin nan hojjedha. Gaariidha garuu kilipoonni kee akka mul'atutti lafaatii guddaa qaba. Caluma jedhanii akka amma kalau godhanii fidan kanaaf kilippiin kee lafaatii guddaa akka qabu eenyus cinaa dhaabbatoonni kan hoggaa gootaati. Eenyus gargaara? Abbaa manaa koo na gargaara. Akkan hojjedhee kana caala akkan guddadhu waan barbaaduuf inni yeroo baay'ee na bukkee dhaabatee na gargaara karaa istiidiyoos karaa kilippis yoo ta'e akkasumas hiriyoottan koos yoo san geetaawwan walaloo fi yeedaloo gaafa na hojjetu kaffaltii malee na hojjeta. Akkasumas leencoonis na gargaareera. Production-is waliigalleetti hojjennee innis na gargaareera. Namoonni bukkee maatiinis na gargaara. Namoonni baay'ees na bukkee dhaabatanii na gargaaru garuu sponsora malee na hojjedhe kilippii kana. Kilippuma kana? Sponsora malee na hojjedhe akkuma argitan sanatti. Dhugaa lafaatii guddaa kilippii qabus gara nama agarsiisa. Otoo deeggaramtee kana ol nuu kennuu dandeessa. Sirriitti. Amma hangam kilippii meeqa hojjette? Kilippii lammaffaa kooti. Kilippii lammaffaa kooti kakiyyaa. Kabira immoo Sa'aadaa wal faana hojjedheera. Sa'aadaa? Sa'aad. Sa'aad. Maal kaju? Sirba walloo. Sirba walloo mee naaf jetta? Koddamaa kootiyaa magaalaa si jaalladha boonaa si jibbaan dadhabee. Atis kane hon mani suma dabe ko magal. Kane hojjeta? Waggaa lama ta'eera Sa'aad wajjin kan hojjenne. Mee ijoollummaatti eenyu fakkisii ta'a ture? Sirba eenyu faadha dhageeffata? Buzunesh Baqqala, Hamil Maalfaa. Tole. Sirba Ceefaas. Sirboota jiran hunda. Ceennaan atis mucaan boote walii deenisii fi hajjeen qabdan akkam ture? Yeroo baay'ee biyya keessatti tun ta'een ergan aartii kana keessa galeen wal barree otoo sirriitti waliin barreen innis na jalaa boqotee malee hojiis naa kenneera. Hojii naa kennee istiidiyoo galeera kan naa kennee. Haacaaluu si kan nama seerri jira. Hojii naa kennee galeera. Walaloo. Gorsa baay'ee naa laata akkan kana caala hojjedhe akkan guddadhu na jajjabeessaa waan baay'ee na gorsaa ture.
Mee muuziqaan Oromoodha. Sadarkaa akkamitti argamettee ilaalta amma kilippoota babahaa jiran kan hunda ogaa ilaalta. Akkamiin ilaalta? Kilippiin keenya omaan jedhu ammarratti kana caala garuu hojjechuu qabna. Sirboota amma hojjetaman keessa kan Andu'aalam Galaanaas ta'e sirboota babbareedduu amma ba'ee jira kan ba'ee baay'ee cimeeti uummata biraattis Maqaa Andu'aalam akka ta'etti ka Galaanaa hee warraan sadarkaa bare jiru amma baay'ee miliyoona galuudhaaf viidiyoon keenya baay'ee rakkisaa ture. Viidiyoon saalaalamu rakkisaa ture maalini kan jedhu nuuf gaaffii ture amma garuu gaaffiin isaa nu deebiira. Goggorree akka duraan isin bira jiru hubatte yoo bareechinee hojjen kana caalaa akka uummannis fudhatamaara akka qabu godheera. Amma kilippiin keenya hojiin keenyas guddachaatuma jira. Amma haga guyyaa irratti meeqa laala? Viyuu miliyoona 2 ta'e. Ji'a tokko guutte? Ji'a tokko guuteera. Waan bareeda dhugaadha. Dubartoonni hojjechuu ni danda'ani? Hojjechuu kan danda'an baay'ee jiru. Nuti ispoonsara dhabne hojjechuu otoo barbaannu namoonni amma hojjechuu otoo barbaadanii qarshii dhabiinsarras ta'uu danda'a. Hojiilee walaloo feedaloon amma wallisuu danda'a malee walaloo feedaloo hojjechuu hin danda'u. Namoonni nama rakkisaa jira ammallee namoonni hojjechuu fedhii waan qabanis dubartoonni baay'ee waan jiraniif isaan immoo akka itti qarqaarnu qabnu otoo walitti haasofne hin jaasumaan kun jechuudha. Haala itti gargaaraman. Otoo gargaaramanii namoonni aartii kana keessa galuu barbaadanii akkaataa itti galan kan dhabanii dubartoonni jiru baay'ee. Karaa kootiinis waan dhufan. Karaa kootiinis kan dhufan waan jiraniif jechuudha. Nu gargaarisiin jaan akka itti bahan. Otoo namoota kanaan si cinaa dhaabbatu argatte ijoollee san hunda ni baastaa jechuudha. Waan guddaadha. Amma aartii Oromoo irratti kana ispoonsara kana harakkisu. Karaa keenya kanaafan sin jedhee bara. Kana caala hojjechuu dandeenya. Otoo ispoonsara qabaanne otoo nama nu gargaaru otoo jiraate nuti aartiidhuma kana keenya guddisuudhaaf malee waan biraaf otoo hin ta'in kana caala hojjanneeti uummata keenya bira gahuu dandeenya. Gaarii damee hojiilee keekaa kana jaalatame kana biyyoota alaarratti isaa ta'u biyyoota keessatti dinqisiifattoota kee warra si jaalatu bira qaamaan dhayitee garsiisuudhaaf wanni adda jira? Ammarraa uumaan jiru. Ammarraa uumaan jiru. Iyyuu haalli si mijaa'e amma warra ala jirus hedduudha sirba kee jaalataa jiran. Ani margituu nu dhiyeessee jechuun gara rakkisan anaatu uummata kana gara hojii jijjiiruu dhayitee qaamaan sirboota kee argisiifachuu biyya keessa mee maal akkasii mijaa'u barbaadda kana? Bakka na bukkee dhaabatanii akkana jajjabeessanii karaa danda'amutti karaa istiidiyoonis yoo ta'e karaa dhuma jiru nu gargaaranii jedhan. Silaa waan kana ol nu kennuu dandeessa. Amma sirbootuma immoo istiidiyoo jiru albama baasaa jirtu kana maalirra sii ga'e maal ta'uu qabeettee yaadda? Hojiilee istiidiyoo kanan gale hojiilee muraasa xiqqoodha. Achirratti waan nan dabaluu nan dabala. Albama hojjechuudhaaf immoo waan baay'ee barbaachisaa. Isarratti immoo waan an qabu hunda irratti waan an godheeti nan baasaa jedhee yaadeera. Namoonni na gargaaruu fedhii qabdanis na gargaaruu dandeessu. Albama kana akka bareechitee nu gabbaaftu warri si gargaaruu barbaadan nuti illee gamanumaan mucayyoo tana cinaa dhaabbachuun dhugaa rabbii aartii Oromoo guddisuudha jaa margituu warqina jettanii gara teessoo keetiitiin si qunnamuu danda'anii nuti illee akka gargaaramtee hojii bareedaa hojii amma hojjette kanaa ol uummata keetiif akka dhiyeessitu abdii qaba. Yeroo dhiyootti waan bareedaa namoonni akka keetii gargaaruu jechuun aartii Oromoo gargaaruu jechuudha. Sirriidha. Si gargaaruu jechuun aartii Oromoo gargaaruu jechuudha. Mee amma sirba tokko kabbaa barbaadee namti kun qabu. Sirba yoo sangeetaa. Kayoo san maal jedha? Amma yeroo jibi. Sossoorii kan jedhu. Sossoorii. Sirba yoo san sossoorii hajuusi afeerra jechuudha. Hayyee margee teenya. Amma marga biyya maraachi ta'e bar.
garuu waan kana wal qabate dhuunfatti wanni si qaqqabe jira abba jaalalaa wal qabate bara du jaalala wanni argamu jiru ormi maraate hundumtu na jaalata sirba koo laaleeti namoonni nan jaalanne hin jiru hundi si jaalata hojii koo baay'ee jaalatanii jiru ati hunduma jaalata hunduman jaaladha nan galateeffadha gamasuma Facebook hangamta ka fayyada Facebook page qaba na fayyadama page margeetilaa jira margituu warqana baay'ee baname margituu warqana ani kakkiya page margituu warqanadha kakkiya isaan akkasitti hin banne isaan akkanatti hin banne margituu warqana jedhanii bananii namoota fayyadamanii rakkoon qabu garuu peejii waan hin taane otoo achirratti barreessuun maqaa kiyyaan otoo waan hin taane otoo barreessuu dhiisa dhaabanii jedha. Fakkiya peejii margituu warqanadha. Gamanumaan asitti dhaamsuun barbaada FB. Gara maqaa keetii warri banan waan si madaalle waan maqaa kee madaalle akkan dabarsine barbaadda jechuudha. Mee sirba kee kanaan wal qabatee namoonni hedduun si beekanii jira. Karaa roggaa deemtu hoggaa seera maal onni si kun namoonni adda. Kilippii irraa arganii gaafa lafarratti na arganii adda waan isaanitti ta'u. Amma shi xiqqoo ishee daate kilippii irraa adda lafarratti immoo xiqqashuudhaan maaliin kilippii irratti Kiliparati nama guddaan isaanitti fakkaate gaafa lafarratti na argan immoo ammatti kana dheedaa kiliparati nama guddaa lafarratti immoo nama ijoollee xiqqoo wayii fakkaatan jira. Wanni amma akkuma arrabsi gaafate wanni addi jira konsertoota maata qamma maqaa oowwaa kana wanni addi maaltu jira. Omaa waan yaadee tokko illee jiru sammuun akka intani koronaanis waan jiruuf sammuun akkana waan yaadne illee tokko illee jiru. Kanaaf fuuldura ammoo akka qopheeffattuufi. Fuulduraaf maan qopheessina biyyi keenya nagaa taatu. Margituun nama akkami? Margituun dhugaa amalli si akkami? Amala kollee ani himuu hin danda'u. Tarii namni na beeku dubbachuu danda'a waa'ee koo. Amala ofii namni beeku hin jiru. Amala ofii akkamitti dubbatu namni? Namni waa'ee si beeku amma amala kee kan namni akka si beeku barbaada. Akkuma kilippii sana irratti na arganii akka isan kolfuu isan taphadhu alaan ani akka margituun isuma isaan uummannis akkasitti na beekaa jedhee yaada. Atis gammaddu. Akkana toogaa kolfitu bareeddu. Akkanumatti. Ayyee margee teenye mee maayii irratti wanni asiin kaasii yoo jiraatte wanni dhaamsachuu barbaaddu yoo jiraatte wanni uummanni kiyyanaa beeku qabaattu yoo jiraate irransi. Ayyee kana godhan namoota galateeffachuu qabu galateeffadha. Duraan dursa waaqa Naoomii galateeffachuun barbaada akkasumas durbee Maariyaamii ishis galateeffachuun barbaada akkasumas haadha koo maatii koo hunda galateeffachuun barbaada kanumaan yoo sangeetaa'uun si galateeffachuun barbaada namoota na cinaa dhaabbattan na gargaaraa jirtanii hundaan si galateeffachuun barbaada. Galatoomaa sinis galatooma. Galatoomii margee teenye gaa margeen waan ajaa'ibaa deeggaramtee waan ajaa'ibaa akka nu dhiyeessitee lamata keessumaa koo keessa taatu abdiin qaba margee teenye hedduun gammadee waamicha kiyya kabajjee dhufuudhaaf galatooma. Ayyee galatooma sinis.